Itoophiyaan biyya dinagdeen cimtuu Afrikaa keessaa badhaadhina dinagdeen fakkeenya taatu gochuuf hojjetamaa jira. Imala badhaadhinaa waggoottan torban darbeetiinis injifannoo rogdaneessi gama siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdeetiin galmaa'eera. Mootummaan naannoo Oromiyaa yaadama kana dhugoomsuu fi waggoottan torban darbanitti yaadamoota dinagdee haaraa maddisiisuun pirojektoota seenaa biyyaa jijjiiruu danda'an hedduun hojiitti hiikamaniiru. Sirna dinagdee qeenxee bu'uura irraa jijjiiruun riiformii dinagdee dandameessa hojiirra oolchuun gocha qabatamaa imala badhaadhinaa bu'uuressuun danda'ameera. Kanaan dura uummanni keenya gabrummaa irra jiru ofirraa faccisuu irratti kan xiyyeeffate. Qabsoon keenya giddu galeessa kan godhate gabrummaa jiru falmuu, dhiibbaa irra gahaa jiru irraa didiinsa irra kan ture, falmachuu irra kan ture uummanni keenya. Gulantaan qabsoo keenya amma irra ga'e immoo sirna nu cunqursaa ture sana ofirraa kuffisnee, isa ofirraa kuffisne sana hidda isaa kan gadi fageeffatee jaarraa tokko oli nurratti ijaarame sana tokkoon tokkoo isaa jalarraa kaasnee buqqisu hojii isa jalqabaa, sirna ijaarrachuun hojii isa lammaffaa. Sirna ijaaru sanaan immoo sadarkaa hundatti misoomni hawaasummaa fi dinagdee akka mirkanaa'u goonee uummata keenya sadarkaa guutuutti fayyadamaa gochuun, uummanni keenya dinagdeedhaan barnootaan dorgomaa akka ta'u gochuun qabsoo isa sadaffaa. Adeemsa kana keessatti immoo aggaammii dhimma kana karaatti deebisuudhaaf keessaa isa alaayis godhamu ofirraa qolachuun qabsoo isa arfaffaadha. Qabsoo kanaan dura diddaa qofa ture sana diddaa bira dabarree sirnicha ofirraa cabsuu keenyarraa kan ka'e ba'aansaa bal'achaa fi hundee gadi fageeffachaa dhufeera jecha. Sirna tokko injifachuun qofti gahaa miti. Sirnichi hojimaata qaba, seera qaba, aadaa diriirfate qaba, dhaabbilee gadi utubate qaba. Kallattii adda addaatiin gulantaawwan caaseffamoota jiran hunda keessatti sirna of utubee waggaa dheeraa jiraate waan ta'eef isa tokko tokkoon lakkaa'anii faayidaa uummata ofii giddu galeessa godhatanii iddoo irraa buqqisuu gaafata. Isa iddoo irraa buqqee sana immoo inni lammaffaan sirna sirriidhaan, imaammata sirriidhaan, tarsiimoo sirriidhaan, karoora sirriidhaan, hojimaata sirriidhaan bakka buusuu, lafa qabsiisuu gaafata. Inni kun immoo sirnichi immoo jiruuf jireenya uummataatti akka jijjiiramu, rakkoon hawaasa dinagdee akka hiikamu, uummanni keenya badhaadhina guutuutti akka ce'u, fayyadamummaa isa sadarkaa olaanaatti akka mirkanaa'u, hiyyummaaf duubattafummaan hundee irraa akka buqqa'u gochuu gaafata. Isa kana immoo yeroo gaggeeffamu diinonni sirni sun irraa fudhatamee fi jala deemtonni isaa immoo bitaaf mirgaan akkuma waggoottan darban nurratti taasisan kan taasisaa jiran san ofirraa qolachuu, sirnicha ittisuu gaafata. Kun hundi uummata aarsaa kaffalu, kaayyoo kanaaf aarsaa barbaachisu hunda hooggansa kaffalu, kana jalatti gurmuu tokkoon hawaasa tokkummaa isaa eegee socho'u. Isa kanaan immoo halkanii guyyaa waan argate sana irratti immoo cimsaa sadarkaa olaanaatti ceessaa adeemsa deemu gaafate jecha. Kanaaf qabsoon sirna nu bitaa turan jalatti taanee gaggeessaa turre fi qabsoon amma gaggeessaa jirru walifadha. Sun diddaa qofa waan ta'eef. Kun immoo dhimmoota arfan amma kaase kana kan giddu galeessa godhate waan ta'eef. Haa ta'uutii uummanni keenya waggoottan torban darbe qabsoo cunqursaa irratti gaggeeffamaa ture erga ofirraa cabsee booda qabsoo gulantaa arfan kan ammoo finiinsee
hojii raajii ta'e hojjechaa turee jira. Hooggansa isaa jalatti aarsaa mana hin jedhamne kaffalee sirna isaa tiksee jira. Halkanii guyyaa hojjetee tajaajila lammummaadhaan galii funaanuudhaan misooma isaa gama dinagdeetiin akka finiinu jijjiiramni dhufuu akka danda'u agarsiisaa dhufee jira. Sirnoonni kanaan dura turan waan hundee gadi fageessanii dhaaban hundee irraa buqqisee iddootti galchaa dhufee jira. Sirna cimaa sadarkaa sadarkaadhaan immoo ijaarrachaa dhufee jira. Adeemsi kun garuu adeemsa halkanii guyyaa cimina addaatiin ammas cimee itti fufuu qabu. Waggoottan torban darbe keessa qormaata uumamaa fi namtolchee keessaa fi alaan qolachaa wabii nyaataa mirkaneessuuf waqtiilee hunda hojjechuun danda'amuu isaatiin oomisha alaa galu biyyuma keessatti oomishuun ofirra darbinee gabaa alaaf erguun danda'ameera. Inisheetivoota bocamanii hojiirra oolfamuun bu'aa gaariin irraa argame keessaa oomishi qamadii jallisii fi bonee, abukaadoo, paappayaa, ruuzii fa'aa isaan gurguddoodha. Horsiisa beelladaa irrattis hojii hojjetameen jijjiiramni jajjabeessaan dhufeera. Inisheetivoota kanarraa qonnaan bultoonni hedduminaan fayyadamoo ta'aas jiru. Hojii gama turizimii, albuuda, teekinooloojii quunnamtii Oromiyaa fi industiriin galmaa'aa jiranis sadarkaa gaariirra jira. Kunis imala badhaadhinaa milkeessuu keessatti qooda olaanaa qaba. Qonnaan bulaan oomishee galii argaturraa caalmaatti guddina dinagdee isaa itichaa gara dureessummaatti akka ce'uu fi hojiin hubannoo qabsiisuu bal'inaan hojjetamuu isaatiin jijjiiramni argame laayyoo miti. Guddina dinagdee ariifataa fiduuf hojii hojjetamaa tureenis guddinni argamaa jiru onnachiisaadha. Zooniin dinagdee addaa gadaas kan hundeeffameef riifoormii fi imaammata dinagdee mirkaneessuun guddina dinagdee rogdaneessa ariifataa fi itti fufiinsa qabu tumsuurratti shoora olaanaa akka taphatuufidha. Bu'aan gama qamadiin arganne bu'aa qabatamaadha. Qamadii kanaan dura biyya alaatii galchaa turre hambisuu dandeenyeerra. Bu'aan akkasii sun gama qonnaan galmaa'e sun amma immoo gama indastiriitiin dhufuudha akka danda'u jalqabbiin kun baay'ee murteessaaf barbaachisaa waan ta'eef hoggansi kaleessa qonna irratti agarre sun har'a indastirii kana irratti dhugoomuu akka danda'uuf gaheen keessan olaanaadha. Nus waan baay'ee isinirraa eegganna. Kana amantanii halkanii guyyaa hojjechuudhaan waggoottan muraasa booddee deebinee gaafas waadaa kan galle sun dhugoomee jira jechuu akka dandeenyuuf disipliinii guddaa akka hojjettan imaanaa guddaa wajjiniin ergaa koo dabarsuu barbaada. Iddoon kun waggoottan ittaanan keessatti iddoo namni kumaatama dhibbaan lakkaa'amu carraa hojiitti argatu, jiruuniif jireenyi uummataa iddootti jijjiiramu, iddoo ce'umsi industirii fi badhaadhinni Itoophiyaa iddootti dhugoomu, giddugala sochooftuu dinagdee Itoophiyaa, giddugala sochooftuu dinagdee baha Afrikaa ta'ee akka tajaajilu amantaan qabu guddaadha. Zooniin dinagdee addaa gadaa giddugala gabaa bilisaa, loojistiikii, giddugala warshaalee qophii oomishaalee alergii, paarkii industirii naannoo gabaa garaagaraa fi tajaajiloota adda addaa of keessatti waan hammatee fi hojiitti hiikamaa ammuma deemu dinagdee utubuu keessatti gahee guddaatu irraa eegama.